halkan kun halkan addunyaa keessatti seenaa guddaa qabudha. Halkan addunyaa guutuun yaaddoodhaan guutameedha. Ammas halkan jechi hojiidhaan jijjiirameedha. Halkan addunyaa guutuun jecha kana ajab jedheedha. Halkan lubbuun miiliyoonaaf lakkaa'amu du'aaf of kenneedha. Halkan seenaa addunyaa qabu jechuun halkan akkasiiti. Biyya tokko guutummaatti halkan hin baddi jedhee itti murteeffameedha. Maaliif laata? Mee maal akka ta'e waliin itti deemnee ilaalla. Mana keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaan nu faana tura. Annaasir Haruun. Donald Trump Iraan irratti dhaadannaa garaagaraa gaggeessanii jiru. Yeroon isaaniif kenname dheereffamee daddabalataanis kennamuuf yeroo kanatti fayyadamuu hin dandeenye jedhaniiru. Donald Trump yeroo isaan Iraaniif kennan dhumuutti dhiyaatee jira. Donald Trump yeroo kana daddabalanii kennanis Iraan yeroo kana fudhachuu hin dandeenye. Amma sira dabalaan kennanis yeroo kana fudhachuu hin dandeenye. Halkan inni kun halkan isa xumuraati jedhaniiru. Hamma sa'aatii kanaatti yoo hin fudhattu ta'e qabeenya Iraan qabdu hundumaa nan balleessa. Bara dukkanaa durii tan ishee deebisa. Dhaabbanni ibsaa isiiti. Dhaabbanni humna anniisaa bakki tokkoyyuu kan isheedhaaf hafu hin jiru. Nooraa riqichi gurguddaadhaa fi wanneen kana fakkaatan hundumtuu bara duriitti deebi'u hunda isaa nan balleessa jedheera. Wanni dhaabbitti hafu hin jiru. Isaantu kana filate. An garuu kana gochuuf fedhii isaan qabu. Erga isaan filatanii garuu kana gochuuf dirqameera. Yaada jedhu irra deddeebiin dubbatan. Karaa sooshaal miidiyaa isaaniirra maxxansuun uummata Iraaniif waaqni dhiifama haa godhu yaada jedhuun xumuranii jiru. An kana gochuuf fedhas hin qabun ture. Garuu isaantu akkan godhuuf na dirqamsiise yaada jedhuun dubbataniiru. Gama Iraaniitiinis oduun ajaa'ibaa jira. Iraanis akkuma itti fufteetti jirti. Sodaa tokkollee utuu hin argisiisin gama isheetiinis gadi baatee eeggataa jirti. Achirratti wanni ajaa'iba ta'e guyyaa har'aa pirezidaantiin biyya sanaa Masud Pezeshkian ani biyya kootiif lubbuu kennuuf qophaa'aadha yeroo jedhutti dargaggoonni miiliyoona 14 ta'an isa duukaa bu'uudhaan biyya isaaniitiif akka of wareegan dhaqanii galmee guutanii turan. Egaa jechi kun halkan kana hojiitti jijjiirame. Innis pirezidaantiin biyya sanaa bakka sila Ameerikaan na rukuta jette sana dhaqee qaamaan itti argamuudhaan beeksise. Uummanni biyya sanaas nooraa gurguddaa dhaabbilee anniisaa humna ibsaatiif wanneen garaagaraa bakka sila Ameerikaan na rukuta jettee sararee keessa gashite hundumaa dhaqee dhaabbachuudhaan jalqaba nurratti lafaa dha'u yaada jedhuun dhufe. Uummanni biyya sanaas baatirii isaa bobeessuudhaan miira gammachuutii fi miira of wareegaatiin bakka silaa hin rukutama jedhamee yaadamu fuuldura dhaabbatee misaa'ila Ameerikaa irraa dhufuuf lubbuu isaa wareeguuf qophaa'ee jira. Ameerikaan sa'aatiin kun dhiyaateera. Akkamitti akka rukutuuf qabdus addunyaan hundumtuu ilaalaa jira. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres dhaadannoon namoota nagaa irratti godhamuun hedduun rifachuu isaanii beeksisaniiru. Dubbii himaan Guuteres Isteefaan Dujaarik maqaa Tiraamp kallattiin hin kaafne. Garuu immoo dubbii Tiraamp miidiyaa hawaasaa gubbaa barreessanii kanaan walqabate akka ta'e akeekameera. Tiraamp Iraan waliin galgala kana walii galteerra hin gahamu yoo ta'e qaroominni jiru guutummaatti dhuma jechuun dhaadate. Dhaadannoon isaa kun yakka waraanaa ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni dubbataniiru. Dujaarik Guuteres yaada kanaan baay'ee rifateera. Bu'uura misooma uummata nagaa guutummaatti mancaasuuf galmi waraanaa fudhatama hin qabu. Uummata nagaa irrattis ta'ee jedhanii dararaa raawwachuun fudhatama hin qabu yaada jedhu fideera. Antooniyo Guuteres wayita hoggantoonni mancaatii irra waliin dhaabbachuu filatan waraanni xumura argata jedhamee akka amanamu abdii guddaan qaba jedhameera. Filannoon kun ammas akka hojjetu dubbatanii jiru. Egaa addunyaa guutuun ija isaanii Iraanitti deebisanii maal akka ta'u hundumaa daawwataa jiru. Maal akka ta'u hundumaa waliin itti deemna. Mana keenyaaf yoo haaraa taatan subscribe godhaa. Annaasir Haruun. Oduu haaraa wajjin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.